Hi guys, dura jirtu hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii akkami nagaa keessanii nagaan jiraanii galata rabbii. Haala jechuudha ergaa wayitiin qaba. Warroonni na jaalatan hin dhaggeeffatinaa viidiyoo kana jechuudha. Akka dhaggeeffanne isiniin jedha. Warroota minaaminteedha kanaa ta'uu dhufee jechuudha. Minaamintee akka ilmaan hinaanaa jechuudha. Finaanaa moo hinaanati sila finaana. Minaamintee akkanaa kanaaf hin dubbachuu dhufee jechuudha. Na warri na jaalatan hin dhaggeeffatinaa. Asumaanuu dhiifama naa godhaa jiranaa. Obboleewwan koo giddiidhaan nama dubbisan hin dubbannu hin teenyaa yoo jedhan jechuudha. Afaan keenya kan eebbifame haa ta'u. Afaan keenya keessa wanti badaan akka hin baane nagaan teenya yoo jedhan jechuudha. Minaaminteen titiisni jechuudha. Titiisni dhuftee namarra boqatti jechuudha. Innaasan immoo titiisa sana ofirraa kaasuun giddeeta waan ta'eef dubbadhaa jira isiniin jedha. Warroonni waa'ee kiyyaa dubbattu jechuudha. Waa'ee kiyyaa dubbachuudhaan duratti jechuudha. Tokkoffaa sila abbaa kiyyaa beeku. Lammaffaan dammoo sila haadha kiyyaa beeku. Sadaffaan dammoo sila anaa beeku qabda jechuudha. Titiisni kan abbaa irraa kan dhalatte hin beekne jechuudha. Diqaalaan abbaa irraa dhuftee iyyuu hin beekne jechuudha. Maqaa koo dhahuu hin dandeessu. Gurraa sirriitti coloqsitaa jedhu. Maqaa kiyya dhahuu hin dandeessu jechuudha. Waa'ee kiyyaa dubbachuudhaan dura waggaa baay'ee barumsa si barbaachisa. Kara waggaa 10 olii barattee achiin booda jechuudha kan waa'ee kiyyaa dubbattu. Unkutoo mara jechuudha. Kanattu oksijiinii minaamintee jedhe. Unet no minaamintee naachuu. Minaaminteedha. Warroonni waa'ee kiyyaa dubbattu jechuudha. Minaamintee titiisa jechuudha. Titiisa unkutoo mara. Kan abbaa irraa dhalatte hin beekne, kan haadha irraa dhalatte hin beekne jechuudha. Unkutoo marti waa'ee fara'eewwat wayin dammoo hanaanii dubbachuu hin dandeessu. Sitti hima. Samtashaan gurra keetti coloqqisiyaa jedhu. Ani laal jechuudha intala gilxanyaa jechuudha. Waan goote godhi jettu. Si galee waan goote godhee jettu jechuudha. Waan hin goone dammoo hin goone jettu jechuudha. Intala akkasiiti. Afaan keessa najisa fokkataa kanaan albaatanii anammoo jechuudha waan hin taane afaaniin hin baasinaa. Waan hin taane afaaniin hin baasinaa. Nagahaan jiraachuu barbaada. Dammoo jechuudha ani nama waa'ee minaamintee akka keessanii kana dubbatu iyyuu miti jechuudha. Bakka titiis ani jechuudha nama bakka titiisni oolu miti jechuudha. Bakka unkutoon ooltu akka ilmaan hinaanaa jechuudha. Unkutoon ooltu nama oolu miti jechuudha. Hin beektan malee waan hin beektaniif albaatan jechuudha. Waan hin beekneef hin beektan kan osoo keessa namaa kan beektu taate jechuudha hin albaatu ture jechuudha. Hin albaatu ture jechuudha. Zimjennee teenyaa nagahaan teenyaa yoo jedhanillee jechuudha. Titiisni dhuftee namarra qubatti. Titiisa san immoo ofirraa ha'uun giddeetaadha jechuudha. Maal goonaree giddumaan nama xuxuqxee nama hooxee jechuudha nama dubbisti. Afa kiftii marti jechuudha. Diqaalaan abbaa ofiituu hin beekne jechuudha. Unkutoon illee waa'ee namaa haasofti. Unkutoon illee waa'ee kiyyaa haasofti. Majabara waa'ee kiyyaa barachuudhaan duratti abbaa kiyya deebii baradhe ishii tokkoffaa jechuudha. Waa'ee kiyyaa haasa'uudhaan duratti jechuudha. Eega karaa akkanaatiin dhuftanii. Nama abbaa qabutu iyyuu waa'ee namaa haasa'a. Nama abbaa qabutu waa'ee intala abbaa qabdu haasa'a jechuudha. Unkutooni waa'ee intala abbaa qabdu waa'ee intala gootaan haasoftu jechuudha. Unkutoon waa'inee gude giddumaan nama dubbisanii bar ha'uuzu billaahi. Giddumaan nama dubbistii bar minaaminteen jechuudha. Minaaminteen sirraa fakkatee jira. Ana wajjin haasa'uu hin dandeessu abadan jechuudha. Ana wajjin eenyumaayyuu taanan jechuudha. Karaa dhugaatii yoo dhufte kottu karaa dhugaatiin. Saamiin booda cinaatti dhaanee dhufa hojjette dammoo likkii keetti sitti maa jechuudha. Akkuma afaan qabdu nanis afaan qaba.
rabbii kiyya sodaadha jedheetini mataa kiyya gadi qabadhe. Namni nama jalaa yoo zoor jedhe, namni nama jalaa yoo cal'ise giddiidhaan na dubbisiin kun maalinni. Bar nama sodaadhetii miti. Ani kanin sodaadhu rabbii kiyya tokkicha. Nama I don't care. I don't care jette faranji. I don't care. Nama jechuudha. Sittin hima. Dantaa kiyyaa miti ana namni. Rabbii koo tokkicha kaalhonee bastaqar. Rabbii koo tokkichattiin amanaan isa sodaadhalleen jechuudha. Wanti mataa gannu qabu maalidha? Wanti mataa gannu qabu rabbii keenya sodaanaa jenneeti jechuudha. Bakka likiskisiin oolteen oolluu jenneeti jechuudha. Bakka minaaminteen bakka waan dubbattu hin beekne marti ooltu hin oolluu jechuudhaaf jechuudha. Kanini zim jennee jalaa us jennee teenyu. Namni dammoo yoo us jedhee taa'e ulfinna hin beektu. Titiis zimb. Waa'ee namaan alba'in afaan kee walitti qabee taa'e. Akkasin isiniin jedha. Titiisatu haadha jechuudha waan hin taane afaan na baasaa jirti. A'uuzu billaahi. Titiisni haadhaaf abbaa hin qabne tuyyuu waa'ee intala haadhaaf abbaa qabdu odeessiti jechuudha. Akkasis isiniin jedha yoomiyyuu ana ga'uu hin dandeessu. Waan hin sii ol ta'eef waa'ee kiyyaa haasoftaatu. Waan ati luka kiyyaa gadi taateef jechuudha. Waa'ee kiyyaa haasofta. Waa'ee akkasiin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya warroonni na jaalatanii viidiyoo tana dhaggeeffatina. Titiis viidiyoo kana kan hin hojjete titiisaaf hin hojjete jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Waa'een biraa dammoo jechuudha. Waa'ee jaalalaa albaata. Jaalala faree hiwooti bichaa miti kan jaalate. Hundi teetu diqaalaa garaa keessaa of guurte jechuudha. Diqaalaa warra diqaalaa garaa keessaa of guure. Ani bar kabaja kiyya eeggadheetiin jira. Samtashaan kabaja kiyya eeggadheetiin jiraan jechuudha. Akka garii diqaalaa garaadhaa of hin guurre jechuudha. Sammaachuun dhageessee jaalali dammoo jechuudha. Kennaa waaqayyooti. Jaaladhis dhabees jechuudha. Dammoo jechuudha. Nama jaalatullee kasii kennu rabbiidha. Kasii dhoorgullee rabbiidha jechuudha. Hireedha jechuudha. Hireen qooda rabbiiti. Jaaladhis dhabees. Dammoo argadhis jechuudha. Argadhis nama na jaalatus jechuudha. Nama na jaalatu miiliyeena jira akkanatti miiliyeena. Akka keetii waasaa kaamitan jechuudha. Miiliyeenatu na barbaadaa jechuudha. An miiliyeenatu na barbaada. Kan biraa dhiisitii sagalee matiyya tana nama dhaga'uudhaaf hawwu meeqa kamtu jira si fakkaate. Anda'uun ana argachuu miti jechuudha. Sagalee matiyya tanaayyuu waa'ee sagalee keessaa nu dhageessisi kan jedhu meeqa kamtu jira. Samtashaan intala arsiiti bara. Wayne waan hin taane na dubbisan haadha jechuudha. A'uuzu billaahi. Wayne gude. Hayi. Gisee ammaa kanatti nama wajjin jiraachuun illee baay'ee ulfaataa abbo. Wayne gude. Akkasiin isiniin ja'a. Jaalachuu waanuma jiru. Dhabuunis waanuma jiru. Nuti immoo jechuudha dubartoonni nama ofii jaalanne malee nama nu jaalatu hin barbaannu jechuudha. Akkasiin ja'a amma dammoo alhamdulillah. Yaa Rabbi nama na jaalatu argadheen jira. Nama ani jaaladhu caalayyuu nama na jaalatu argadheen jira jechuudha. Namni na jaalatu 50,000tu jira. Laphee tiyyatuun eeyyamne malee jechuudha. Nama hundaa fi akka keetii waasaa kaamitii jechuudha. Siyaa galgurratti coloq. Akka keetii waasaa kaamitii ana 50 na barbaada jechuudha. 50 miila kiyyatti jige. Samtashaan.